barreessitoonni kitaaba waa'ee dhaloota kanaa barreessuu barbaadan yoo jiraatan yetta maqaa girrisa jedhu kana jechuudha. Mata duree kana Jawaar Mohammad irratti gaafii wayii dhiyeessee ture jedhe waan natti fakkaatee jedhe gaafiidhuma positive bifa kabajaa qabuuni. Jawaarumaan sadarkaa kamiidha tirisa geessee kaatee qeeqxaanii Jawaar Mohammad kan hin qeeqqabne kan isarratti komii wayiin kaane gaafii wayiin kaane inni eenyu. Maamni maal taate maaltu yeroo gabaabaa keessatti akkana jarjara keessa si galcheetiin jira duraan nama ilaalcha bareedaa qabu nama namummaadhaan nama madaalu turte. Akkaataan gartee duraan nuti itti si beeknuu fi akkaataan dhiyoo kanatti si argaatiin jirru hedduu takka jarjaraa jirta. Yeroo tokkoffaa akka obbolummaatti waan si jechuu barbaadu nama namummaa foloo si godhaniitiin si hordofaatiin jiran namoota akkas gartee of guddiftee gubbaa sanii of keettee sadarkaa namummaallee irraa fudhatteetiin irratti haasoyite kanaadha namoonni si hordofaatiin jiran. Namoota mata duree kitaaba sanii gartee akka ammatti jette san arrabsuu saniin ilma namaa irratti fayyadamuudhaaf deeman osoo hin ta'in namootuma ammatti jetteen kanaadha kan si hordofu kalaayikii si godhu kan jajjabeessee Muhammad nama jabaadha jedhee hagarraatti illee si hordofaatiin jiru. Jecha ammatti fayyadamte kana taa'eenu gaafa gartee aangoorra jiru aangoodhaan sobamee akkas jechuu danda'a boodarra immoo hawaasatti as deebi'ee numayyuu hawaasa isaatii fi kan sagalee taa'aatiin jiru jechuudha. Akka biraa waa'ee Jawaarii fi Abiyyi fakkeenya viidiyoo ati jalqaba waraabdii irratti namni kun tarii akka tasaa gartee guyyaa tokko kana dogongoruu danda'a. Meebii guyyaa san gartee jimaan inni qaba illee waswaasa itti buusee waan arge keessa galchuu danda'a jenneetumaan ajenda kana babal'eef jenneeti bira dabraatiin turre. Duubatti viidiyoo tokko san itti iyyuu hin dhaabanne ammallee irra deebiidhaan akkuma gartee gowwaan bakka itti bade mana isaa si'a jedhan san ammayyuu arrabsoo guddaa kanaan viidiyoo san caala gartee beenzila ta'uudhaan gadi dhufte jechuudha. Kanaafuu sababa gartee nama taraa akkasii tokkoof jecha wallaalaa re'eetii sommoo akka boroo walitti hin bobbaane sananqisuudhaa fi wallaalaa kenna gonfatuu barbaanneeti. Atilleen duraan waa'ee hawaasa tokkoomsuudhaatti yeroo ati dubbattuu fi bilchinaa yeroo ati dubbattuudha kasi argaatiin turre jechuudha. Kana qooda keessii kaa'uu dhabuuf miti. Garuu amman tana akkaataan gartee ati yeroo gabaabaa keessatti guddattee sadarkaa fagoo geettee nama namummaa irraa mulqii fubbinallee dabree hawaasa wal nyaachisu. Asirratti amma maammeedhaaf deebisaa kennuu qofa osoo hin taane namoota gartee waan kanaan dogongoraa jiranidha. Amma dubbichi waa'ee Jawaarii fi waa'ee akka barbaadde qeequu akka barbaadde goruudhaa fi mirga guutuu qabda. Ati waa'ee qeeqa Jawaarii osoo hin taane ijoollee wallaaltuun akka wal nyaattuuf jecha ammatti jetti kanan jiran ijoollee wallaaltuun akka wal nyaattu. Fakkeenyaaf jecha Jawaar fayyadame san Muhammad duraa fi duuba isaallee dhageeffateeti jira. Isatu inni dogongore yookiin ammoo hin dhageeffanne jechuu hin danda'u dhageeffateeti jira. Hubannollee ni qaba jedheeti yaada beekaati itti yaadeeti godhe. Dubbii waa'ee Abiyyi fi Jawaar qeequuti miti. Jawaarii fi Abiyyiin abbaan barbaade qeequudhaaf akka barbaadechuudhaan fi mirga qaba isaan nama siyaasaati. Kas keessa gartee dhugaa hubachuu barbaadu yoo jiraate dhugaa haa hubatu jedheeti. Fakkeenyaaf Jawaar Mohammad Dr. Abiyi nugusa mootii qorkeedha gartee kan haati dhaamteef san ta'uu barbaada. Abiyyi waggaa jaatti gartee haati nugusa isaatiin aan jedheeti dubbateeti ture akkas ta'uu barbaada kan jedhu irraa fudhateeti waa'ee faamilii isaa matu hidheete. Jawaar waa'ee faamilii keessan seene waa'een faamilii Abiyyi Jawaar nama tokkootiyyuu as keessa galuun qabu jechuudha. Ati fuuteeti as keessa galchitee tapha kana ittiin bareechisuudhaaf yaalte jechuudha. Jawaar waa'ee faamiliidhaa tokko osoo hin ta'in Abiyyi akkas jedhee deebisaa isaaf kennaati jira. Akkuma dhiyeenya kana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallisii fi wayyaanee deeggara yeroo Shimallis jiruun inni ammoo deebisee fi wayyaanee warra deeggaraatiin ture isin jedheeni maxxansa gartee gaafa wayyaanee iskiriinshaat isaa feesbuuk irratti maxxansee deebisaa kenneef. Kanallee deebisaa kennu jecha fakkeenyaaf Dr. Abiyi an akka nugusa ta'uu haadhati jettu waggaa jahatti naaf himee jedhee fakkeenyaaf jecha Dr. Abiyi dubbate. Anaa waa'ee siyaasaan beena anaa yaadiyyiin hin beena anaa waa'ee obbodiyoon beena haati janaaf himtee kanaafuu nugusa ta'eetiin jira. Nugusa gartee dhaalmaa haati namaa himti abjuu haadhaa dhugoomsa osoo hin ta'in filannoo ummataatiin mootummaa filamuudha kan nuti barbaadnu kan jedhu fakkeenya godhatee deebisaati kenna. Fuuteeti faamilii Abiyyi tuqeeyye osoo namaan girrisaa jedhame siitu fuudhee ittiin girrise waan kanarratti. Faamiliin Abiyyi as keessa hin galle siitu fuudhee galche. Ati ammoo as keessa fuutee galchite wallaalaan amman tana maal godhaa faamilii keessa seena godinaa fi gosaan gandaan qeeqee maal ta'e malee afaan bareechifattee jechuudha. Qeeqa Jawaar akka barbaadde godhi namni hunduu qeeqaati jira maan dubbatamin si ala maan akka biraa irratti maaliif hin dubbatamin maa ciraa deddeetta maaliif fakkeessa maaliif miskiina wal nyaachifta ati jechuun dalagaa keellee ta'uu danda'a ammatti hin beeknu nama addaa if goote ammoo nama namummaa irraa mulquun sirrii miti. Jettu garagara waan dhufteef mee atis bakka keessa gahi kootu hagastuntis gurras raajfanneeti si daawwannaa. Kaleessa yeroo daastoraa turte wanti ati ishaa turte kana. Jawaar Mohammad eessa gostinsa gosa warra nugusaa irraa hin taane egaa. Utuu isaantu Jawaar utuu achi dhalate ta'ee sila har'a taaboota 45ffaan maqaa isaatiin dhaabbataaf. Jawaar Mohammad rakkoonsaa waan lama duwwaadha. Waan lama kan utuu hin qabu ta'e Jawaar Mohammad sila har'a biyyattii keessatti akka nugusaatti kan kabajamu. Tokko Oromoo ta'uu isaati. Lamammoo amantii musliimaa irraa dhufu. Maal gorsaa ture Itoophiyaa? Waa'ee nagaa gorsaa ture. Lakki akka kanatti yaaduun sirrii miti jedhame. Warri garuu gambaaruun baloo. Inni baloo kan jedhu har'a nagaa qabu kabajaadhaan jiraatu har'a. Itoophiyaan nama waa'ee jaalalaa dubbatu hin jaallatu. Itoophiyaan nama ajjeesi namaan jedhu jaallatti kenoo kanarraa arguu dandeessu. Jiranaalli kaasa'ee camada har'a miidiyaa. Sila embaasii Itoophiyaa siyaasa beektanii nuti wanni fedhu baasii gabaabina. Abiyyiis kitaaba maddammarii barreesse wakam
Otoo Jawaar Mohaammed kitaabni kun akkamitti katabamee qeeroo fuudhee kitaaba barreeffameef lubbuu namaa gaaga'uudhaaf otoo jeequmsa kaase Jawaariin islaawonni jedhuun aboo yaadaan falmanii atis kitaaba eeganni maddamar jee atis kafaallaa maddamarii sanbaasiituma yaadaan falmadhu malee Abiyi Ahmad kitaaba barreessite wanni beekte Oromootti kaastuuf maali jennee numa qeynaa jechuudha. Yaada walii sodaachuu hin qabnu. Wanni beekte abaarsa guddaa nuti ta'e maali? Wanni Oromoo hooggantoonni dargaa taa'anii yaada walii sodaatanii jechuudha. Faannoo ol mootummaarraa kitaaba kanarra sodaatan jechuudha. Yaada Jawaar irraa boo kuni feerii jennee hin yaadnu jechuudha. Silaarraa Keeniyaaf kabajaa guddaa ta'a. Even sila embassy Itoophiyaatu dhaquu qabaa jechuudha. Siyaasa beektan malee. Otoo siyaasa beektanii sponsor godhuu beektee baacaa dabalee ta'uu qabaa jechuudha. Kitaaba sanuu bitattanii akka Oromottuu dhageeffattanii kitaaba san dubbiftanii deebisaa Jawaar Mohaammed kannu. That's very civilized jechuudha. Har'a aangawoonni embassy Itoophiyaadhaa kan Keeniyaadhaa ambaasadar Jeneraal Baacaa dabaleedhaa dabalatee waliin achuu dhayitanii kitaaba obboleessa keessanii congratulation jettaniini egaa kitaaba dubbiftan booda ammoo book review godhuun numa jirti jechuudha. Kitaaba yaada kitaaba isaa keessa jiru ammoo OBN miidiyaalee jirtu irratti odoo challenge gootanii haalullee beekee isan galatoonfannaa jechuudha. Yaada isaa fudhaa miti. Ammoo mirga kitaaba barreessuu fi eebbisiisuudhaas inni qaba fudhachuu qabdanii jechuudha. Odoo dandeessanii Ameerikattuu kaasuu fi feetan jechuudha Oromoo. Kanaatu ifanote. Beekte silaa isanii taate Ameerikuma keessattuu Oromoon beektee dubbachuu qabdu, xubbachuu qabdu biyya addunyaa kana hundarrattu. Tuni qaanii guddoodha jechuudha mootummaadhaaf. Jawaaris ammaa achi kaanuus already jalqabee jechuudha. Mootummaa challenge godhuu jalqabee deebi'ee jira. Kanaafuu atin Keeniyaadhaan nageetti jechuudha isa barbaachisa.